makiinaa isaa cabsanii jireenya isaa kana keessatti waa meeqatti godhanii bakka shirkii deemanii bakka akka malee godhaa jiran jechuun hordoftoota hojjetoota fi sanumaafuu bahar shirkii jalaa isnuma bee alhamdulillah tola keessa kan dubartii kan nama yuuttaadha fagorraa mul'ataa yoo laaltu haalaadha haala bareeduutu isaan irraa tola haalii fi ollaadhaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii wada jiraatanii isiniin jecha irraa hafizaan maal qabattee dhuftee egaa fuula gammachuu isin nu beektanii fuulli kiyyaa irra gammachuu qaba alhamdulillahi. Maaliif gammaddee warreen jettan obboleessa kiyyaa dhufee jira sabriidhaanii garaa keessa yaa rabbi obboleessa kiyyaa adawwii tiyyaaf illee du'aa adawwii ijoollee isaatiif illee tasaatiif illee du'aadha yaa rabbi nagaan naa gaddeebisii jedhee du'aa gadamaa galgala godhachaa jira jechuudha. Alhamdulillah akkasuma rabbiin kiyyaaf dhagee ilma namaan kadhannee rabbii kiyya tokkichittiin iyyee gadamaa galgala jechuudha. Rabbiin kiyyaaf dhagee inninis naaf gaddeebi'ee alhamdulillah rabbiif kadhannii haa gahu. Takkasiiti gaa hordoftoota kabajamtoota kiyya akkamiin isin nagee qabdanii fayyaadha. Wagaa nagee taata warreen du'aa naaf gootanii obboleessa kee rabbis yaa deebisa hafizaa isuus naan jettanillee galatoomaadha. Warreen fatiyaa cinaa dhaabbattanii akkasuma fatiyaas gargaartanii waa hunda godhaa jirtan bu'aa ba'ii meeqa keessa dabritan wajjin hedduu tokko galatooma osoo anaa wajjin illee ta'in fatiyaa wajjin bu'aa ba'ii meeqa keessa dabritanii alhamdulillah galanni rabbiif haa ga'u galatoomaa isinillee hedduu tokko galatoomaadha. Saniifuu gaa arraan tana obboleessi kiyyaa dhufee gammachuu isin biraan geechuu gizee gaddaa qofa isin bira dhufuu osoo hin ta'in gizee gammachuuti isin bira dhufuun hedduu takka nuuf barbaachisaadha. Arra saniifiin isin bira dhufe jechuudha. Maaliin beeytanii warreen tokko tokkootu jira warreen yoonii fi fatiyaan mana kana keessaa baate nu agartii warreen jettan mee waan isin taatan isin agarsiisu. Isi warra kana jechuudha ummata kanarraa wanni kun akkamni beekta ashaangullitti waan dubduub jaaniin waan tana isin wanni tuni afaan hin qabdu hin dubbattu bas callifteetuma taa'u malee silaa keessattuu namni akka najjaashfaan callisee ofirraa taa'eetuma ijumaan waa lallaalee irra tura maaliif amma qee jettan isatti haaqeetu qaatu jinnii fi aduun hundi isatti haaqatu isa sanfaadha. Amma qee monoo maal amma qee midri haasoo maqaa isaanii waa beekaa miti isin faan silaanii fi marxoo haayattan badalaan afaan shiita haayadhee murabbeettanii isin silaa shiita rabbiin isin kaayee wayyaa ture ana dhiira godhee badla keeysan ana dhiira godhee silaa isin dhalaa taatanii wallaa hedduu takka bareeddan. Ay carraakan way nama rabbiin nama dhalaa godha ay haamishee baga kofoo kaayattan dhiira taatanii rakkoon qabu jechuudha. Isi warri ashaangullitti dheeyxanii mana baaritti fatiyaa irratti jechuu ulaa daddooytanii yoo sinqatafne nuti yoo sinqatafne nuti ni agarta jettanii fatiyatti halkan cillimaa fatiyaa bareessitanii waa meeqa keessa godhaa turtan arra dhaqa deema ulaasaa dhadhahuu dhiisiti. Gidaara isaa akka harkaan qabadha. Wallaahi way leenca waan dhagee callisu waan rafee callisu seenii jaa. Baar keenya isiniin dilli kuni kabajaa namaaf qaba. Darajaa namaaf qaba. Nama hunda birattuu ni ulfaata. Nama hunda birattuu ni kabajama. Garuu isin kabajnaan isin wanti yennaan waan sodaa isinii qabu seetan. Amma ishee galatoomaadha. Hedduu takka galatooma garuu hin dogoggorina waan inni istinjoo hin dogoggorina ilmi namaa kamiyyuu yoo kabajaa ta'e malee namni namaa irraa callisee gadduu hin jiru. Najjaash mee fatiyaa mitiiti fatiyaatuma dhiisiti mee bahariisituma dhiisi numaa baarnii dhiirati isaan kana cufettuma dhiisi firraa mee luksamaati anaa hottu mee rabbii feetii jee anaa hottu naaf kottu maaliif anis nama akka feetiiti. Dhalaadha mee anaa hottu ummata dhiisiti ummanni jireenya bultii mataa isaanii haa jiraataniiti ana wandalaadhee tanii fi namatti buluu hin qabne yaani jechuun kiyya tabbaa manaa hin qabne tijaarsa hin qabne findaataa jechuudha ifii kiyyattiin bula
ana hottu ilmoon yelaa bochitu qabu yoon akkaan fedhe nama godhees rakkoo meeqa keessa seenillee matuma hiyyaafin seena malee ilmaan keenya cinaa rakkoon seenanii ana hottu anaa fi atiitu dhiira katee waliif laala naafi isinii dhiira mee onnee qabaattanii akka namoota qabdanii rumatti noriitan bakka siirii geessitan bakka maar hoo rabbiif seetan moo ilma namaa rabbi seetanii gabbarina ilma namaati keeysin bidatti nu yoo nuti sheeka keenya ilmaa sheeka murruq isnaa godhu bakka takkatti isinmaa fi warra sheeka deddeemusan wallaahi laazii murruqaamii isinaa kutu saniifuu naa kottaa isiniin jechaan jira ani haafizaan alhamdulillah gaa hordoftoota kiyyaafati yaalleen warreen mana keessaa ba'uu mee isiitu nama mana san keessaa baatu mee isaaniitu nama mana san keessa maal jiru mana sarkatte alhamdulillah mana bareedaa harkatte inshallah itti darsa guuruun keenya oolamu guyyaa xiqqoo booda jechuudhaan illee dalagaa irraa gabbuyee inshallah wajjin darsa guuruun keenya illee oolamu saniifuu gidaaraas dhayne ilaalle mana dhiquufadha maxxafuufadha inshallah hunda saada kan isin biraan geenyu tahaa jechuudha mana agarree jaanii warreen mana san keessaa baatu jetta adawwii teessan cimee bishaan buute fatiyaa fi baa ay fatiyaa fi bahar wallahi adawwii teessan cimee bishaan buute rabbis nirraa haa godhu nama ija isin laalte rabbiin qoreetti yaadamsu wallahi qoreetti yaadaqu ija isaanii keessatti jechuudha sanumaafuu gaa hordoftaaf hojjettoota kiyya fatiyaa fi bahar mana sarkatan baharis deebi'ee gammachuun jiraachuuf deeman kunu inshallah gitti irra dhaabbatuuf deema rabbirraa haa dhaabu jaadhaa du'aa godhaadha wallahi baarkeenya obboleessa kiyya bu'aa bahii meeqa keessa dabru jira anillee wallahi natti tolaa jiru jechuudha kaniin calliseetuma waan isaanitti jiran kana rakkoo meeqa kana wanti fiiduu maan isin biran geeni malee callisee laalu jiru isinitti hin fakkaatini an jechuudha bira dhaabbachaatumaan jira wajjin rakkoo meeqa keessa seenaatumaan jira garuu fiidoo maruun natti tolle hojjettoota kiyya dhugaa yoo himan dhugaan ni maal jaan ni hadhooyti malee hin mooytuu jaani lainnoo dhugaan kun bakka hin qabu waan ta'eef saniifuu dhugaan biyya bakka dhugaan jirtu tarree jirra bira dabrinee jirra dhugaan hin jirtu garuu amma kaniin hin dubbatu jiru dhugaadha fiiduu maan marine malee isaan bira dhaabbachaatiin jira saniifuu gaa hordoftaa fi kabajamtoota kiyya tanuma keessa warreen koomintii naa barreessitanii ni heerumtu maarreen taatu maaliin taatu naan jettaniitu irra guddaadha hireen rabbii baala bakka inni isaa jaammoo yeroo taateen beekuun ni jaan hiree rabbii tana yeroo tamma akka duutuu fi yeroo takkama akka heerumtu gaa'ila kee guyyaa ta'e hin beektu inshallah tawaa'ee aroosa kiyyaallee waan hedduutu keessatti mul'ataa jira jechuudha kanumaaf nanillee callisee eeymanii wajjinillee fiidiyoo maruus dhiiseetuma akkama firraa rakkoo kana firraa jeetti dhiise inshallah mee osoo nan hin dubbannee waa hundaa'uu yaadaan kabira isin bira ga'uu tahaa ani takkaffaa ilmi namaa tokko heerumaaf jarjaruu hin qabu heerumaaf jarjaruu hin qabu saniifuu heerumaaf hin jarjaru kanuma keessa tarii ammas us fokkottuu kanaan jiru jira us fokkottuu kuduraa keessattuu fungi kanaan jettanii jira dhuguma ani fungeedha ani fungeedha sanbiras tarii inis fokkottuudha guyyaa tokko an bareeddu sooshaal miidiyaa kana keessa gubbaa albee an bareedduudha fi hin jeen beeku an bareedduu miti an fokkottuudha wallaahi waa'ee bareedinaa waa'ee fokkinaati saasootiin jiru kaniin haasoo jiru waa'ee obboleessa kiyyaati kanuma keessa tokko kadhufee fokkottu waan jiru jira galatooma warreen naan jettanillee homaa rakkoon qabu adiidha fokkinni uumaa rabbiiti kana bareechi kana fokkisuus fokkodhuus bareedus garuu namummaa kiyya narraan irratu jechuudha namummaa kiyya wan risu takka hin qabu jechuudha sanumaafuu gaa hordoftaaf kabajamtoota kiyya ammaas maaliin beeytanii
irra deebi'ee alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u jechuudha. Du'aa rabbii kiyya hin dhumtu jechuudha. Suduudaa fi waa hunda keessattuu rabbii keenyaaf galata galchuun hedduu takka nurraa bareeda, hedduu takka nurraa tola. Yaa rabbi haala amala ummata nama kan rabbii haa sirreessu jaadhaatu waa'ee godhaadha. Inshallah warruma siirii fi sirrichaa jala deemu kanallee rabbii isaan haa sirreessu baannaan yoo nuti inni nuuf dhaadachuu jira yoo nuti eega obboleessa kiyya dhufi dajjaa shirraan dalagin nuti namaa miti. Garuu ilmi namaa tokko osoo humnan taane humnatti maa dhiisi wa'adaatu waan nama godha. Makiinaa isaa cabsanii jireenya isaa kana keessatti waa meeqatti godhanii bakka shirkii deemanii bakka akka malee godhaa jiran jechuun hordoftaa hojjetoota kiyya sanumaafuu bahar shirkii jalaa isnuma bee alhamdulillah qabeenyaas ni qaba. Makiinaa isaatiis numa tolfatee waa hunda keessa tareetuma jira. Namni rabbii isaatti wajjin jiru heddummaina namaa faayidaa takka hin godhu jechuudha. Saniifuu inshallah waa hundaafuu kanuma waa hunda irra geenyu ta'a jechuudha. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Kan dheebuu obboleessa keessanii qabdan dheebuu rabbis naa baasu. Kan dheebuu obboleessa keessanii beela obboleessa keessanii onneen tun irruudha. Yoo obboleessa keessanii biraan qabaanne onneen tun isin irru yoo nyaatanillee haquuftuun isinitti hin fakkaatu garuu quuftee jirta bar garuu waan quuftee sitti hin fakkaatu yoo bishaan dhuyitellee bishaan bakka san sin ga'u bakka gubaan obboleessaa fi gubaan maatii keetii si geessu sani bishaanii fi nyaanni sin ga'u maaliif irru bakkisan hin guutamu. Nyaattus hin guutamu bakkisan irrum saniifuu nyaatumaan ichitti bishaanumaan ichitti bakka san obboleessa keessanii irrisee maatii keetii haadhatee abbaa keetu irrisee inshallah quufa nyaanni nama hin quubsine obboleessaa fi haadha qofaatu nama quubsa. Obboleessa jechuun akkamii nama bakka kan akkana lamee walitti qabe isinii galee nama si cinaa dhaabbatu wadaadara jechuun obboleessaa fi haadha jechuun keessattuu haadha jechuun inshallah yaa wallahi laazim hordoftaa hojjetoota kiyya gisee waa'ee haadhaa dubbadhu lubbuun booyi na godha maaliif haadha jechuun maal akka ta'e waan kana sanijee waan isin madaaluun qabu sanumaafuu obboleessi kee gudeeda haadha keetii keessaa wajji gabbaatanii bakka itti si dhaabbatu hin qabu onnee kee kana keessaa bakki inni itti si dhaabbatu hin jiru qaama dhiiga kee deemu waan keessa saniifuu obboleessa keessa rabbisin duraa jandaamsin obboleessa keessa rabbisin duraa homaan godhin obboleessa keessan umurii isin haa dheereessu anilleen obboleessa isa qofa hin qabu hedduun qaba garuu hedduu miti heddummeessituuta qabaadhu ati obboleeyyan kee heddummaatees bakkisan yoo si duraa tokko miidhan yoo si duraa tokko dhukku yoo si duraa tokko rakkate rakkoo isaanii san sitti ulfaata saniifuu gaa hordoftaa hojjetoota kiyya inshallah mana fatiyaadha wajjin ka bu'aarsinu ta'a guyyaa tokko inshallah gabbuyyeen illee meeshaa wajjin guuree gidaara wajjin dhiqee waa meeqa godhuu teenyu ta'a guyyaa sanii viidiyoo ajaa'ibaa marree isin biraan ga'uun keenya hin oolamu takkanaatiin isin jaa hordoftaa fi kabajamtoota kiyya haafiza maaf faddanaan jettan hin batu viidiyoo takkaan isin bira dhufuun kiyya hin oolamu mana rabaa keessan jira mana rabaa keessatti maroon viidiyoo natti ulfaata jechuudha maaliif niin dalagamoo viidiyoo mara saniifuu namatti ulfaata takkanaati gaa hordoftaa fi kabajamtoota kiyya nagayaan naaf turaan isin jaa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti alhamdulillah rabbi fayyaa isinitti taatu aamin jaa viidiyoo tiyya tana haga dhumaatti ilaalaadha sun booda ammoo like subscribe share godhuu hin dagatinaa warreen haaree taatan chaanala kiyya subscribe godhaa maatii kiyya ta'a warreen ammoo like hin dagatinaadha saniifuu gaa koomentii illee hin dagatinaa koomentiis waan babbareedaa naa barreessaa aadi waan fedhan barreessaa naa rabsitaniis na faarsitaniis wanti isin naa barreessitan hundinuu naaf bareedaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga nafaana turtaniif hedduu takka galatoomaa hedduu takkaan isin jaaladha.
باي باي نجيها نافطرة أني راني سنجالة ده هو تفتح في خبيجة متوتفية نجيها نافطرة على سنين